takka darbinaan darbeedha. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha keefan takka gadiin teenya jirta filfiltuu kenna keenye. Ani maqaan koo Caalchisaan jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Wallagga Dhihaa magaalaa Gimbii keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti achumatti baradhee xumure. Barnoota kootti kutaa 7 gadi barataa laafaadha. Keessumaa kutaa 1ffaa keessa si'a 3 akkan deebi'ee harmeen koo jireenyan har'a jirurraa kaastee irra deddeebiin na yaadachiifti. Kobbee fi daftara koo gataa baay'ee ishee rakkisaan baradhe. Kutaa 7ffaa ergan gahee booda quxusoonni koo barnootatti na caaluun isaanii inaaffaa guddaa wanta na keessatti maddisiiseef seeraan qayyabachuun eegale. Sababa kanaafis kutaa 9ffaarraatii kaasee hanga kutaa 12ffaatti sadarkaa tokkoffaadhaan hin xumure. Bara 1996 ture. Yuunivarsiitii Haramayaa muummee qonnaa yookiin immoo agirikaalchariitiin kan nagahe. Bara 1999 qabxii gaariidhaan eebbifamus haa ta'uutii garuu akkuma kiyya barattoonni qabxii gaarii fidan hedduu waan na turaniif carraa yuunivarsiitii sanatti hafuun arganne. Haa ta'uutii garuu dhaabbata miti mootummaa naannoo Wallagga Dhihaa keessatti naannee hojjetu keessa qarshii gaariitiin ramadame. Turtii waggaa 4 ergan hojjedhee booda jireenyi baadiyyaa na haa ga'u jedheen harmee koof mana gaarii ergan ijaaree booda gara magaalaa Finfinneetti imaluun dhaabbatan keessatti hojjedhu jijjiirradheen barnoota digirii 2ffaa koollee nan baradhe. Yeroo ammaa kanattis yuunivarsiitii Arbaa Minci, yuunivarsiitii Asallaa, dhaabbata miti mootummaa keessaa fi yuunivarsiitii Riifti Vaalii barsiisuu fi hojjechuun jiruu fi jireenya koo gaggeeffachaa jira. Manaa fi lafa gaggaariis bakkeewwan garaagaraatiin nan qaba. Minibaasii magaalaa Finfinnee keessatti hojjettu 2 fi konkolaataa kan manaa kan dhuunfaa koos nan qaba. Haa ta'uutii garuu yeroon baradhurraatii kaasee haati kiyyaa fi maatiin kiyya hundinuu akkuma na dhorkan ilmoo dubartiitti akka hiriyoota koo siqeen haasofsiisuuf ganamaan carraa hin arganne. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha keefan takka gadiin teenya jirta filfiltuu kenna keenye. Haati keenyi akka haadhaatti akka dhiireedha. Bakka tokko ergaa ergamnee daqiiqaa tokko yoo dabarsine finyoo yookiin immoo wadaroodhaan hiitee nu garafti. Sababa kanaan kan ka'e anis ta'e obboloonni koo shamaraaf dhiiraa hiriyaa jaalalaa yeroo biyya jirru jaallannees qabannees hin beeknu. Dubartoota na barbaadanii anatti dhiyaachuu dhufaniitiif akka sheexana dogongorsituu jireenya kiyyatti gufuu ta'uudhaaf na bira dhufte natti fakkaatti. Hangan barnoota koo xumuree eebbifamee waggaa 4 guutuu Wallagga Dhihaa keessa naanna'ee hojjedheen magaalaa Finfinneetti deebi'utti waa'een bultii ijaarrachuu na yaaddessee hin beeku. Haa ta'uutii garuu ergan magaalaa Finfinnee galee gaaffii guddaa jireenya koo natti ta'e. Qofaa jiraachuunis anaan nuffisiise. Magaalaa Finfinnee jiraachuu jalqabeen gara jalqabaa muudiin yookiin immoo haalli kiyyaa dubartoota magaalaa Finfinnee biratti madaallii haga kanaatti kan naaf kaasu ta'uu dide. Hedduun isaanii kanan ofitti dhiyeesse akka nama gowwaa tokkootti na ilaalanii qarshii erga narraa nyaatanii booda fuula isaanii anarraatii galagalchatu. Anis dubbiin wanta naaf galaa dhufteef nama naannoo kanatti dhalatee guddate irraa of fageessuun jalqabe. Fuula isaanii keessa yeroo laalan ijoollee nama homaan beekne fakkaatu malee keessi umurii isaanii garuu harmee koo gadi dubartoota ta'anii turre. Waggaa 2ffaa booddee barnoota digirii 2ffaa koo akkuma xumureen hojiin natti baay'achuu ni jalqaba. Yeroon itti jaalallee qabadheen bultiin ijaarradhus ana jalaa bade. Yaanni kiyya inni gara biraa immoo yoon qabeenya horadhu dubartiin kamiyyuu dhuftee hinnatti heerumtii ilaalcha jedhu baafate. Kana gidduutti maatiin koo umriin kee mana 30 keessa seenee maaliif bultiin ijaarrattu jechuun na gaafachuu ni jalqabu. Anis magaalaa Finfinnee keessa taa'anii nama jaallatan argachuun baay'ee akka ulfaatu haadha kiyyatti dabarseen nan hime. Haati
haadhaadhaatii rakkoo ilma ishee calli jettee kan hin ilaalle asuma magaala kana keessa yoon argeef dubartii siifan barbaadaa tole ni jettaayii jechuun na gaafatti. Anis yaa harmee koo kan ati naaf qopheessite akkamittiin didaa sareen biyya ormaa na ciniinuu isheerraa waraabessi biyya koo na haa nyaatu jedheen haadha koof deebiseefi. Yeroo baatii tokko kan hin guunne keessattis harmeen koo dubartii bareedduu naannooma keenyatti argamtu tokko ni siif taatii jechuun bilbilaan na gaafatte. Anis eeyyeen hin naaf taatii jedheen deebiseefi. Mucayyoo sana waliinis bilbilaan obboleettiin kiyya wal na barsiiste. Gaaffii jaalalaa karaa maatii kiyyaa dhiyaatee fi mucaa keenyatti ni heerumtaayii fedha qabdaa jedhamtee gaafatamteenis eeyyeen hin naaf ta'a jettee maatii koof deebiste. Ijoollee taatee na yaadatti malee maalirraa kan jiru waan tokkoyyuu quba hin qabdu. Haa ta'utii garuu fageenyumaan ana maatii koo fi ishee gidduutti walii galteen ni uumama. Aadaa, duudhaa fi safuu naannoo keenyaa eeguufis jaarsi gara maatii isheetti ni ergama. Haa ta'utii garuu deebiin abbaa isheerraa arganne maatii kiyya kan madaalu ta'uu dide. Maatiin koo fi firoottan keenya hedduun isaanii hiyyeessota nama qabeenya gaarii hin qabnedha. Maatiin dubartii ani jaalladhe kanaa garuu hiddi isaanii dureessotadha. Ofii maal qabu manayyuu ilma isaaniitu ijaaree fi warra kanatti makamuun sanyii keenyaaf qaaniidha jechuun jaarsa kabajaan mana isaanii deeme abbaan ishee ofirraa deebise. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha keefan takka gadiin teenya jirtaa fi jirtuu kenna keenye. Anis sanyiidhaan ni tuquunsaa wanta baay'ee natti dhaga'ameef erga sanii mucayyoo sana haasofsiiseen hin beeku. Edaa namni ilma yookiin intala isaa namaaf kennuuf hidda hiyyummaa yookiin immoo soorummaa qoratee ni ilaala. Qabeenyi ani qabu kan inni ilaalame ija haadhaaf abbaa koo akkanumallee firoottan kooni. Kana ilaalanii intala isaanii kan naaf kennan yoo ta'e hanga qabeenya koo yoon itti hime yeroon ani harka duwwaa ta'u intala isaanii na harkaa fudhachuu ni danda'u. Dubartiin jecha maatii isheen sodaattii yaada jedhuun fuula koos fuula maatii koos maatii of tuulan kanarraan galagalche. Erga saniis jaalladhee fuudhuuf dubartoota hedduu yaaleen ture. Haa ta'uutii garuu kan onneen kootti gammadee qabeenya harka koo dhiistee onnee kiyya qulqulluu argitee na waliin jiraachuuf fedha godhattu haga har'aatti argachuu hin dandeenye. Dubartiin magaalaa Finfinnees dubartiin biyya koos eenyummaa koo beektu qorqoorroo yeroo hedduun konkolaachisu konkolaataa koo waan arganiif isaaf jecha gaaffii jaalalaa ani dhiyeessuu fi tole jedhanii ana harkaa fudhatu. Kanaan booddees nama akkamii haala kamiin akkan jaalladhu anumaafuu gaaffii hibboo jireenyaa gara biraadha. Dubartiitu siif dhibe moo maalirraa kaatee kana jettee naan jechuu ni dandeessu. Haa ta'uutii garuu ani yoo xiqqaatee bultiidhaaf barbaadeen dubartii 5 ol haadhimmachuudhaaf sadarkaa dhumaarraa yeroon itti gahetu ture. Haa ta'uutii garuu hundi isaanii qorumsa ani kennuufii jala darbuu hin dandeenye. Qarshiin kiisii kiyya keessaa kennuudhaan yeroo harka isaanii irratti ho'u jaalalli isaanii hedduu dabalaa dhufa. Yeroon ani hir'isaa dhufu immoo maal ati jaalala qabdu naaf hir'iste moo akka durii qarshii naaf hin kennitu dur hanga kanaa naaf kennitaa har'a maal ishee kana kan naaf kennitu dubbii jedhu naaf qoodu. Seenaa jireenya koo keessatti garuu kan baay'ee na ajaa'ibu dubartii kutaa 11ffaa barattu jaalalleen ishee yuunivarsiitii Adaamaa waggaa 3ffaa muummee kompiitara injinariingiitiin baratu otoo isa waliin jirtuuf anatti heerumuudhaaf tole naan jetti. Jaalallee ishee waliin kan wal barte yeroo isheen kutaa 6ffaa baratturraa kaaseeti. Innis baay'ee ishee jaallata. Haa ta'uutii garuu anaaf tole jettee isaatiin jaalala isaa diigdee na bira dhufuuf yeroo jettu qoricha summii barnoota isaarratoo jiru fudhatee rabbi gargaaree lubbuu isaa kan oolchee hiriyoota isaa ture. Xalayaan barreeffatee lubbuu isaa balleessuuf ture waa'ee
jaalala ishee kan ibsudha. Anis dhagaheen ati budaadhaa yoo siif danda'ame ilmoo namaa ni nyaatta jedheen kanas nan dhiise. Umriin koo har'a nama fuudhaaf irra darbedha. Hiriyoonni koo dhaabatee afaanaan jedhu yeroon aarutti mana giroosarii deemeen biiraa fi alkoolii dhugeen sammuu kiyya of wallaalchisa. Jireenyi jaalalaasaa ta'u bultiin yeroo isaatti bareeda. Dulloomanni illee bultii ijaarrachuun akka inni danda'amu nan beeka. Haa ta'utii garuu habaaboon birraatti daraartee firii kennitee cooligdee gogdee ni baddi. Jireenyi dhala namaas yeroo isaatti umrii namoonni tilmaamaan kaa'anii fi fayyadamuu baannaan wanti of harkaa qaban hunduu duwwaa ta'ee namatti mul'ata. Qabeenya hin qabu hundumaa narraa fuudhamee otuun bultii gaarii qabaadhee hedduu na gammachiisa. Hanga har'aatti halkaniif guyyaa hojjedhus bu'aan hojii harka koo gammachuu ani barbaadu naaf kennuu hin dandeenye. Al takka takka ammoo maaliif akkan akkas of dhiphisee hojjedhu gaaffiyyuu natti ta'a. Tarii yoo balaan tokko na mudate qabeenya koo baankii fi mootummaatu hirata. Yeroon wanti hin taane darbee nama gaddisiisan ni jedhan jireenya koo keessatti na mudateera. Dur amantii kootti illee nama cimaan ture. Har'a garuu nama jireenya lafa kanaaf hiika dhabe ta'een qofaatti of baaseen dachee qofummaa keessa qofaa koo of qufaasaan jira. Jireenyi kun yoo karaa tokko jedhan karaa gara biraa, yoo karaa gara biraa dhufan immoo karaa gara biraa filattee hir'ina nama keessatti uumuun haala kanaan namatti ulfaatti. Obboloonni koo dargaggoonniif shamarran seenaa koorraa akkasiin barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Wanti harka keessan irra jiru har'a bu'aa kan hin qabne ta'ee isinitti argamuu danda'a. Haa ta'uutii garuu harka keessan irraatii yeroo ba'u booddee ni gaabbitu. Jechamaa fi ilaalcha hawaasaa kan ilaallu ta'e bultii ijaaruun baay'ee ulfaataadha. Hiyyeessa godhee kan nu uume Waaqayyo miti. Bu'aa harka maatii keenyaati. Yoo hojjenne ni jijjiiramna. Haa ta'uutii garuu harka namoota qabeenya dhaalanii guddataniin yeroo madaalamnu garuu jiruun keenyi akkanatti dhiibama. Umriin kun yeroo kamiin haala kamiin akkana akka isheen fiigdu baay'ee nama ajaa'iba. Hiriyaan ani waliin dhaladhe yeroo umrii isaatti fuudhee daa'ima godhatee intalli isaa kunoo har'a heeruma geesseetti. Har'a bor otoo jedhanii jireenya of jala dabarsuunis ni jira. Ani obboleessa keessan caalchisaa as magaalaa Finfinneerraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yaa waan dhufee godha naaf jira addoo yakkuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fakkaaka gadiin teenya jirtaaf hin jirtu kenna keenye. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jechaa guyyaa har'aas barreeffama obboleessi kiyya nuuf qoode isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Ergaansaa baay'ee bal'aa fi hubannoo gaarii wanta nama keessatti horu waan ta'eef ani dhuunfaan wanta itti dabalu hin qabu. Obboleessa keenya Rabbi bultii siifaa kennu ammas abdiin kutiinii siin jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Haga yoonaatti nuuf feetoon jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun akka numallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa akka numallee asoosama nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 865 naaf qooduun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa isiniin jechuun barbaada. Yaa waan dhufee godha naaf jira addoo yakkuun si waamu dafii naaf waan barbaacha kee fakkaaka.